ولما دوكيتني مو أوبسي سيتو لكن أكيد بكتي تقول تمونا ناسا تقول تواتا كل يوم جرو أنت تشوفن لا لا كوما قاسي شفانينا باسا تيجي Gaafa jalqabaa kana gaayuu waliin gaafanne achuma bullee buna dhugaa bullee ganama sa'aatii taftisha qaba beektaa bakki sun. Akkamitti hanga dhibee eessatti nu beekin fuudhe. Bakka iddoo hambisaa irra. Haan hunduma isaanii maal tokko. Irra utaaluun hin jiru. Daqiiqaa lama si kenneef. Eessa turte ati? Maqaa kee irraa kaasa. Kan hin maqaan koo isa kana jaallatamaa kana isaanuma na jaallatantu naa baasanii. Garuu bakka itti daladhee guddadhe kan inni daladhee godina Jimmaa Aanaa Gommaa baadiyyaa xiqqoo tokko keessatti daladhee guddadhe yeroo dheeraadhaaf garuu biyya keessa nama hin jiraanne jechuun hin danda'ama waggoota dheeraaf biyya garaagaraa keessa ture. Ulfaadhu galatoom yeroo dhiyeenya kana yaani biyya biraa turte moo nam tokko baga wal argitan jedha nam tokko immoo waan danu babarreessa gatitee fi biyya biraa turte moo namoota hin beekne jira jala biyyuma keessaa wal argattan moo biyya biraa turte ati kanaaf gaaffii kan biraa qabna gatiteef ati biyya biraa turte biyya namaa dhattetta moo biyyuma keessa taa'aa jirta siluma. Ani biyya keessa hin jiru biyya Suudiin ture waggoota dheeraadhaati. Beelaanis immoo kan wal argine manuma yaalaatti sababuma dhukkuba isaati. Ayyee isa bira naannaqiniiti galatoomi biyya Saawud Arabiyaa keessa jiraataa turte akkuma gommittiidha ijoollee aggaaroo seenaa hojjetanii anaa kan walitti qabdee jirtu intala aggaaroo tokko Samiiraa jedhamti anas Oromoo naaffeeraa bakka tokkotti anis dhiyaachuun barbaada bakka galatoomi obse amma gaaffiin keenya suuraa kanatu miidiyaa irra deddeemaa jira mubee gaafa qobaa mubee gaafa obsee mubee gaafa hundaa jechuudha akkasitti erga gaafanneen booda gara keetti immoo gara obseetti yeroo darbinu obseeni mubee wajjin yeroo inni fayyaa qabu wal beetti moo yeroo inni akkasii kana wal beetti moo erga inni fayyaa dhabee akkas ta'eeyyi wal barte. Egaa fi bareedaadha. Mubee duraan hin beekwani. Namatu na erge sababuma dhukkuba isaarratti addunyaadhuma keenya raddiin shaafi waliin haasofna yeroo dheeraatti illee hin beekta. Meesenjeraan natti barreessee viidiyoo sanatti ergee gaafa jalqaba osoo miidiyaatti hin bahin. Sababa makkaan keessa jiruuf jechuudha. Dhaqee daraa mucaa kana laalii yeroo sanatti baay'ee biiziin ture taaziyaa wayii mana keessa ture mana Arabaatti. Akkas carraa ta'ee hin dhanne nama baay'ee dura koo dhaqee. Guyyoota muraasaan booda akkas guyyaa 15 waan argee erga miidiyaatti bahee erga jarri koominiitii waraabanii dabarsanii booda carraa argadhee dhaqee. Akkuma nama tokkotti gaafachuu dhaqe kan na erge garuu kan lakkoofsa naa kenne Nuraddiin Shaafiitii guyyaa sanatti. Thank you. Manuma yaalaatti. Dhattee barte gara laaftuu namaa obseenii ijoolleen tokko tokkos nutti marii anis kanan beekurraa obsee gaafa Liibiyaa yeroo jennu obboleettiin keenya kuni haqa namaa dhossuun hin taatu amma gaa dhufeetanii waan lama wayii isinitti himaa. By the way tarii kan itti bultii kana kan itti haala galfattu rabbii siidhaaf gochuun mala. Obsee gaafa Liibiyaa ijoolleen Sikkoo Mandoo ijoolleen Jimmaa ijoolleen Oromoo kutaa 11 ijoolleen Lubbaabor obsee yoo dhiqqan beenne gaafa Facebook irratti ijoolleen 5 Liibiyaa keessatti nu jalaa qabamanu namni jalqaba kooyyuu sagalee ta'a ture isiidha garuu fuulaan baatee akkasitti teessee osoo hin taane gara Facebookiitiin gara guruppii WhatsApp adda addaa hidhuutiin ijoolleen Liibiyaa keessa jiranu keessattuu maatiin obboleewwan keenya Aishaa Hajinamoo Tamimaa Tilmoo Kiimoo obboleessa keenya Naziif Rabbi rahmata isaa godhu Liibiyaa ijoollee Sikkoo Mandoo lammaan sanaa miskuu abbaa nagaa yaadattu jedhee beeka 2019 Facebook irratti namni adda durummaadhaan guruppii adda addaa hidhee lakkoofsa 5 oltu jalaa gubate guruppii waan hiitu jechuudha. Namoonni tokko tokkos immoo wanni kun kijibaa maal beektu ajandaa waa hedduutu deemaa ture. Sana hunda dandeessee obboleettiin keenya anaa wajjin
halkanii guyyaa namni ijoollee Liibiyaa keessa baasu keessatti qooda leencaa qabdu obseen isii kana warri gaafa sana sagalee isii malee fuula isii hin beenne profaayilirallee quraana ofii waa biraa kaatti malee footoo isii kaattee hin deemtu obseen gaafa Liibiyaa sana ijoollee hoggaa ja'an dura jechuudha. Hoggaa ja'an dura sagalee isii beektu obsettiin gaafa ijoollee Liibiyaa baasuu irratti bu'aa turte guruppii keessatti isin hirmaachisaa turte akkaawuntii maatii irratti maallaqa akka galchitan kan eegaa turte moderatorri yeroo sana antanaa keessatti admiiniin obsee kana galatoomii akka jettanii mucaan kun jabduu intala akka taatee fi ilmoo namaati sagalee ta'uudha dubartii dhiira jechuu kan barbaachifne obseen ajaa'iba danuu hojjetti jedheen ergaa fuulaan ba'uu eegalte ajaa'iba danuu gara fuulduraattis hojjetti waan kana irratti jedheen abdii guddaa qabaa uummanni Oromoo hundi keessaniyyuu galatoomi jedhaanii warri gaafa sana immoo obseen kun eenyuun jedha. Bilbilli isaa zeenii achi keessatti hojjetu beektaa Nuuraddiin naa kennaa fudhadhee dhaqee daawwaleetuma nasiibuma irra bu'e maleeyyuu bilbila ijoollee an koomantii jalatti ijoollee achi dhaqanii viidiyoo waraaban erga bilbilli isaa didee ijoollee achi dhaqanii viidiyoo waraaban koomantii jalatti barreesse kottuu nageessi jedhaa ture. La bilbila dabarsuuf bilbila dabarsuuf koo dabarsuuf isa daakuu koo gaagala. Oiga, asitti nakaara buus naanuma ofattu malee waan biraamti. Gaaf sana nama wayitiin dhageessi jechaa turte isiin namicha sanaan asii deefaatti dawwalaa turte. Bakka kana akka itti himuudhaaf bakka hin jiru kana akka itti himuudhaaf nama baay'eetti dawwalaa turte. Namichi suni ofii silaa isiidhaa waliin dhufuuf bakka kan koo waan beeku jennaan isiin lakkoofsa kan ka'uun qabdu ture. Achumaan nama biraarraa kan itti fudhatte bilbila kiyya naa dawwalte eega dhuftanii lakkoofsicha sanaan naa dawwaltee turte anis kana booda dhuma isaa maal akka ta'e qabadheetumatti kufe. Leeshii dhatte erga dhatte booda bilbila kana barbaade maaf irra darbaatu sin lamanu moo waluma duukaan tokko tokko naa saama bilbila kee naa kennu waluma duukaa jettani moo obse situ. Asitti bakka itti guutamoo nanaasaa. Itti guutamaa tokko iyyuu hin jiru wantooti shaffantu. Laara koo akka baase. Shaffanina baasaa achitti jiru. Gaafa jalqabaa kan nagaayyuu waliin gaafanne achuma bullee buna dhugaa bullee ganama sa'aatii taftisha qaba beektaa bakki sun. Akkamittan gadi ba'e eessatti nu feesiin fuudhe. Bakka iddoo hambisaa jirta. Kan hundummaa isaanii maal tokko. Irra utaaluun hin jiru. Irra utaalamaadhaan. Irra utaaluun hin jiru. Namni kun maburii dhibbi ja'a taap godhi kooppilinki sheer godhi. Hayyee. Dubbatti inni beera dandawwalee fi isumatuyyuu Arabiyyaadhaan dhufe beektaa karanchii isa Arabiyyaarra taa'ee wiilcharii irra taa'ee biyyatti galmeessu. Narri fadde nagaayyuun gaafanneen yaani namuma akkan itti gaaru miti baay'ee tokko sabrii qabaa wiilchariidhaan gannetti dhufe achumaan ol gallee irbaata yeroon dhiyeessu nyaanne iyyuu jarri dhiisneetuma akkasumatti taa'aa bullee gaafa sanaa. Faatu qofa rayyuu ishee. Mubeko, dubbata kittin gootee dubbata abshir. Eshi. Waan si dubbatu taajabi. Dubbata. Haaluma isaatu yaani hanga ta'e wayii obsa qaba beektaa sabrii qaba nama dhukkubsataan fakkaatu dhugaa dubbachuu fi ofiifnu as tanaaggadaa ture guyyaa halkan sana jechuudha. Nummoo hanga barii sa'aatii lama waan argiteenye sababni isaa karaatu hin jiru achitti hin cufamaa taftiisha makiinaatu dhaabata makiinaan poolisii. Bakka mustashfaa sana jechuudha karaa nutti hin deebinee gallu ijoollee wayii itti wajjin hin dhaqeen gurbaa tokko isuma wajjin taa'aa bullee achumaan ganama deemne erga nu deemne achumaan gaafii na kiriin munkaariin keessa kaan isaan waa barbaadu. Waa si gaafatee? Nama wajjin dhaqe sanatu shakkamee ati maalii waan ergee kana abbaa sana gaggaafatame gaan quban qabu iyyuu. Ishii gurbaa si geesse sanatiyyuu ati maal siiti? Jedhamu eegale jechuudha. Moodan dhagee erga dubbiin dhume. Ilmarraa wal jammaare. Ishee dubban mubee jala naasayin seerri sin eeyyamu. Ati isiitti akka naannabuuf turte achitti na gaafatte jaalala achitti na gaafattee narraa qabamtee deemuu didee jechuuf turte amma iccitiin xaaxeera bakka uummata irratti nama 4,700 irratti. Ishee obsee hin qoratee inni gurbaa si geesse sana maal siiti ati eessatti sii beekta? Yeroo sana nagaayyuu nagaafachuu abbaa sana abbaa na bira jiru sana sodaatame iyyuu nagaa waliin anillee arrifaatuun hin jedhee iyyuu inni immoo. Artii siyaara isaan lamaan qofatu wajjin dhufe achi keessatti yeroo laalu
jarjarina kana sin qabdu. Ani jaartuu mataa seetan mucaadhaan jedha miti akkuma hiriyaa yookaan immoo ilmi dhiiraa tokko gaafa dhaqee wal bira taa'ee jedhu gaafa wal bareedee walitti adeemu warra keetii isiin kun maashaallah jedhee wal gaafachuun dhiisu. Kazaa namni sun yookaan immoo dhugaa jirtu sitti himuudhaaf isiin kun warra koo miti lakki mucichuma gaafanna jenneeti kan wajjin nan waan jedhu waan akkasii wayisi kan sitti himamu kana keessa wal qoranne achi boodas baay'een jabeessine yeroo sanaa fi Okay, dhaabadhu. Yeroo qorannaatti galtu kana mucaan hadha dhufte akka nama ergasii beekutti. Onnee si kana onnee gara laafummaa siiti moo bareedina siiti moo dhaaba siiti moo ilaalcha siin akkatti nama laaltu sana moo maayinni keessaa akkatti qorattu si godhee jaartii namaa bolettii keetii jaartii keetii ni si geesse kuni maayinni keessaa hin sobin immoo sitti bareeddee haasaa sitti tolee isa siin si kaddamte sanatiyyuu kuftee si jala kaatti sanatu si mararee moo maayinni dubbadhuun dubbataa miidiyaadha. Yeroo sana gidimaanis hin jabaanne haasaanis hin jabaanne yeroo sana ijumaane. Ani dhugaa rabbi rifachiisaa achuma ciisee waan rifachiifteen naanuma yaa rabbi sabirii naa kenne yeroo akkanatti qabadhee manniiti. Namni madaaruma dhukkube shaara garuu. Nama gaafachuu dhaqee hayyee. Yeruma sanatti ijji keenya tokko yeroo tokko inni akkana walirra buute beektaa waan qalbiin kan kee barbaadu tokko ijuma kan kee argaa yeruma tokko. Qalbiin namatti himaa dhugaadha. Hattee yeroo ilaaltu isiis hattee ilaalti suutaan akkatti. Ijji keenya jedhee tokko walirra buuteetumayyii waa asirraa bal jetti ijoollee maal kun jedhee maan bishaamatti dhugeetuma intuman callisu. Isiitti irra ilaalti miti mugee. Isin dia sudah kayak saya simiti, itu masih faiz kata. Isini baka baik tu kuna jingkam di beta, kemana ni tu kuna maaf jingkamu, baik tu kuna jingkam di. Baka isan itu secokan aku sitin secokan mana menjadi ha, yani kalbi tise buran jera barre sanjera, ratigal me sanjera, akana man yero tu kof nani se. Dudduuba kiyyaallee nama biraallee qorattee ani rakkina kiyya kana rakkadhee baasee dubbachuullee nan kaafadha ture. Nayyeellaa maaliifi hunda baaseen dubbadhu. Nayyeellaa ture gin isii rakkina kiyya kana dudduubbaa illee na gaafatti. Baroo jira akkamitti jira waa keessaa fi jirtu namni itti dhiyaattanu tabbeedhaati dawwalte wama tokko keessaa fi minaamin jetti namni sun na gaafata. Akkasiin jedhaa jirti. Mul'attiin minaamin waan jedhu wayi nufa na birasi. Thank you. Thank you. Why guys? Yoo sanatti ergee gaafa jalqaba osoo miidiyaatti hin bahin sababa makkaan keessa jiruuf jechuudha. Dhaqee daraa mucaa kana laalii yeroo sanatti baay'ee biiziin ture taaziyaa wayii mana keessa ture mana arabaatti akkas carraa ta'ee hin dhanne nama baay'ee dura koo dhaqee. Guyyoota muraasaan booda akkas guyyaa 15 waan argee erga miidiyaatti bahee erga jarri koominiitii waraabanii dabarsanii booda carraa argadhee dhaqee. Akkuma nama tokkotti gaafachuu dhaqe kan na erge garuu kan lakkoofsa naa kenne Nuraddiin Shaafiitii guyyaa sanatti. Thank you. Manuma yaalaatti. Dhattee barte gara laaftuu namaa obseenii ijoolleen tokkos nutti marii anis kanan beekurraa obsee gaafa Liibiyaa yeroo jennu obboleettiin keenya kuni haqa namaa dhossuun hin taatu amma gaa dhufeetanii waan lama wayii isinitti himaa.